Harka fuunee kam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya kun torbaaniin kan isiniif dhiyaatu qophii Finfinnee show. Qophii Finfinnee show har'aa keessatti wallisaa Abdii Qophee waa'ee isaa dubbachuudhaaf wallisaa Abdii Qophee lubbuudhaan jiraachuu baatus nama waa'ee isaa nutti himu istuudiyootti afeerree jirra. Haadha warraa isaa Indiyaa osoo as istuudiyoo nu bira jirtiiti baga nagayaan gara istuudiyoo teenyaa dhufteen sinjaa Indiyaa. Baga nagayaan nu eeddan. Abdii Qophee jechuun obboleessa Dr. Abduu Samad miti? Dr. Abduu Samad obboleessa isaati. Dr. Abduu Samad jechuun nama kitaaba seerluga afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif barreesse. Mee Abdii Qopheen eenyu hajuurraa kanaati? Eenyu Abdii Qopheen? Abdii Qophee jechuun barreessaadhaas. Innis ni wallisa. Walaloos ni barreessa. Namoota birootiifis ni kenna. Ni kan nama birootiifis ni wallisa. Kana kana. Niko gamaketi niko sibira gamakon debine ajalal lebira ogarano sadake kamarin tara wimi. Maqaan isaa Abdii Muhammad Yuusufi. Abdii Qophee maaliif jaaniin? Abdii Qophee walaloo waan qopheessaa tureef. Sanirraa kaanii Abdii Qophee ta'e jechuudha. Sanirraa ka'e. Abdul Wahaabi warri baaseef. Abdii Qophee mee walumaa galatti maal fa'aa dalagaa ture? Walaloo fi sirbaan alattiis maal fakkaatamee jireenyi isaa? Jireenyi isaa dura dirree dhawaa turre. Dirree dhawaa irraa Addis Ababa gallee. Addis Ababa waggaa dhufnee. Isa Addis Ababaan tun? Finfinnee. Finfinnee gallee dalagaa waa'ee dalagaa oduma walaloo fi kana barreessuuti. Jimaan dalagaanis jimaa san waliin dalagaa turre. Inni nu takkaa nama gammadee jireenya isaatitti abdii jechuun nama waa'ee Oromootiif wanti jiraachaa wanti ture takkaa gammadee jiru addunyaa tana gubbatti hin jiraan. Eeguma gaama addunyaa tanarraa galee qabromatti wanti jee malee addunyaa tana gubbatti takkaa gammadee jiraateen beeku abdi. Anaaf inni nu hedduu hanqa mana keessa hojii jirru waa'ee gartee warruma sirbaa kannuu fi walaloo barreessuu fi kanuma malee ijoollummaa fi wantumaa hiree hedduun harkanne abdii jechuudha.
lafarratti garaada jiitiin seenaa wena gayaatti. Eenyu faadhaaf kenne walaloo? Walaloo Kadir Said. Yaa shimbira yaantu imaaltu waa barbarartu. Yaa shimbira yaantu imaaltu illeen barbarartu. Angalatanata jaalallee tooti baguusidhaan takoona gaye. Garbahu nama jala lola meni onko mogga mure ambise agutti abu doda gumman onko na kunnam sisi galatana tahe ikdi hodati pagoni pagenye numure adane isi lenda gayo gumman. Sahara wala kumanuka kulli sabili sumaka lecha Oromo tanti baba wala bumati yakitaka Sahara wala kumanuka kulli sabili sumaka lecha Oromo tanti baba Adam Arun. Michuba yakaba litabi tutira damsa fogini pohunda bira lubun jiranne turulle wal garra dibamiti gore najina dara Sosa, dumana makin hati mi damsa, gayu dan kape, utusane debeka, adara ke ape. Michuba yang kaba, lita bisu tiran. Almas Tafarra. Caaltu qaamni kee furfuree garaan si tullaa'uun sababni isaa maalinaa himin dhoysini. Yaa Abbaa, badiin toota honga dabarte, waa beekeetii miti anuma duraa taate. Arraata sofaatu qalbii toona hate, ijoollummaa matiyyaa ana galaafate.
halloo daawwee hirphaa gaanfuree hedduudha waloloo namni kanneef hanqanaa fi hanqana jee waaniin himuu danda'u miti. Namni dhugaadhaa kamii jee raayyaan ka wallisee tokko illee kasaati nuuf. Ka isaati. Manuma taa'eeti barreessee kanneef. Ismaayyo Musaatiifis yaaba dahireetoo haramin nadeemta kajaus Ismaayyo Musaatiifis isaa kan. Yaada tabajiru haramin nadeemta jeesi gaafannaa maaliif na calibta yaaba dahireetoo haramin nadeemta jeesi gaafannaan maaliif na calibta tokko qabdee galarreetti baafta maana bororsitee daghana deebifta tokko qabdee galarreetti baafta maana bororsitee daghana deebifta maaliif naroorafta yakka mana banta maaliif naroorafta yakka mana banta Finfinnee isaa kanneef Qamar Yusuf. Finfinnee, Finfinnee, yeah Finfinnee, Finfinnee, yeah Finfinnee, Finfinnee, yeah Finfinnee. Mata berkacine kawakne nukenne,
ansirraa fagaachuu nama taane Finfinnee. Amma gaa wallistoota kana hundaaf kennee yeruma lubbuudhaan jiru sanu Abdii Qopheen gaa eega du'ee booda inumaa biyya sana jiraachuu namni hedduun nu beeke. Abdii Qopheen kalleenu eessa jiraa isaatii fi eessa bu'ee isaatii fi ilmaan isaa kun eessa jiranii namni nu quba qabu hin jiru. Namni mee eessa jiraa mee ilmaan isaa kun maalirra jiranii inni noomee maalirra jiraa eega inni du'eefaa nama nagaafatee jira ni jiru maffaa waa'uma isaatu namni quba qabu hin jiru. Biyya keessarraayis alarraayis namnummaan quba qabu hin jiru abdi. Awwaalamneetuma ilmaanii hojii jirra jechuudha. Namni ilmaan kiyyaas quba qabu hin jiru, namni anaas na quba qabu hin jiru, manuma kiraa keessa jirra. Mana kiflii takka keessa goojoo kiflii takka keessa jechuudha. Sirboota isaa keessaa mee tokko tokko osoo nu yaadachiiste. Hireen tiyya jalloon irratti haa ooltu. Tiyya namuutu mudinii. Ajoofa. Farati garada jitin sena ayana gayati jirenya galate Abdii Qopheen mee amalaan nama akkamii? Hedduu nama gaariidha. Nama fidheessu Abdii jechuun waa'ee isaarra namaaf tolu. Takkaa mana kana waggaa hojii jiraannu kophaa teenya jiraannee hin beeknu. Ilaa hanqa ulaa duratti kifluma takkitti san keessa ilaa hanqa ulaa duratti namni afatanii bulan. Laakiin amma eega inni du'ee booda nam tokko namni nu quba qabu hin jiru. Cufti isaanii warri gaafa inni jiru nu bira dhufu san cuftinuu namni dhufee nu gaafatullee hin jiru. Namni eessa jirtanii je'uunillee hin jiru. Jarmanii deemee ture yeroo tokko maaliif deeme? Jarman dhaqee ture. Xiqqoo taa'ee baatii 3 taa'ee dhufe. Hoggaa deemee dhufe qabamee hidhame. Maaliif deeme jalqaba? Jalqaba qamarfaa geesse. Achumaan firraa jiraadha jee deemee hin taanee fi firraa dhufe. Firraa as deebi'e. Hoggaa as deebi'ee xiqqoo taa'ee ni qabame. Shawaroobii geessan. Shawaroobii geessaniiti baatii 2 shawaroobituma keessatti as jiraachi jiraa dhabamsiisanii dhabne. Mana dachii jalatti hidhanii meeshaa geessinee fi huccuu geessinee fi dhabneeti firraa ol deebisne karaa manaa. Akkasitti eegas booda hoggaa baatii 4 taa'e deebinee agarre. Hoggaa dheennee hucci keessattuu duruu dhukkubsatee jira. Nama guddaasii na tumanii qaama kana cufa tumanii jiranii. Akka achuma taa'eetiin ilaa baatii 4 guutuu nyaataas hoteelumarraa bitaa fi achuma deddeebisee fi achumarraa wanti jechaa amat tokko hidhame. Amat tokko booda achirraa bihee dhufe hin kaane yoo bakka eegas booda.
numa qabame tumiinsuma sanirraa qabame qaamni isaa kun cuftuu bishaan naqate akkana nu fannisaniiti afaan kana akkana gannu gara galchanii kaalsii faa afaan keessa nu kaayanii miila kana jala nu tumanii je miilli isaa kun cuftuu bishaan naqatee jira haakima ciibsine haakima ugaa ciibsinallee fayyaan isaa wanti hin taane firraa baafnee mana galchine manatti ugaan fide sanillee do'aa fi kana wanti achaatuma oowwaa qabbaneessee fi qabbanaa uwwisaa fi achumatti dhukkubsatee baatii meeqa guutuu manuma kiflee tokkichi san keessarra awwaalee jechuu abdi saba guddaa san odoo nama guddaa san nama waa beekaa san nam takkallee biraa dhabee anumaa fi ilmaan kiyya ol qabnee gaqqabnee awwaallee jechuu abdi. Yoomi sila yeroon kun? Eega du'e waggaa 15 amma. Maal kaayyoo qaba ture Abdii Qopheen yeroo jiru san? Kaayyoon isaa gaa fuula duraaf waan guddaa ture. Intaaneef gaa waan wanti jaa ture fi cufaatu uluma saniitiitu illaatti ta'ee qabri galchee jechuudha. Kaayyoon isaa waan bal'aadha waan guddaadha. Mee gara jireenyi isin lamaan jidduu jirutti dhufnaati. Haala akkamiitiin wal bartaniiti bultii jaartan? Haalli itti wal barree ani dhalattuun tiyya Kombolcha direedhaa wal barre. Direedhaa wal barreetiin direedhaa irraa Dadari galle. Dadari gallee Dadarirraa qabamee direedhaa dhufne. Direedhaatti hidhame. Hidhamee Dr. Abdii Samad kun firraa kootu direedhaa tana ammas eega qabamteetti tumamteetti wanti itti firraa ol bahii jeenatti Finfinneetti. Finfinnee dhufe asumatti ol galle jechuu eegas boota. Ilmaan meeqa waliin qabdan? Ilmaan 4. Maal keessa jira amma ilmaan isaa maal fakkaata haalli itti waliin jirtan? Akkuma inni itti nu dhiisee nu biraa deeme sani jirra ammaan dure wanni nama akkana ji'eerraa si ibsuu danda'us hin jiru namni na gargaaraa jirus hin jiru rakkina irra jirra amma hooma cufaafuu ilmaan kiyyaas ganaa waan takkallee wanni qabatan hin jiru. Barumsa baratanii jiran immoo? Amma lawumaa barachuu jira. Meegaa wanti dhaamtu maaltu jira daawwattoota keenyaaf? Eegaa wanni dhaamu nama seenaa bal'oo qabu Abdii jechuun nama hanqanatti irraanfatamuu miti. Arragaamee ilmaan Abdii kun eessa bu'anii eessa jiranii ja'anii ilmaan kiyya kanallee akka dhufanii nu gaafatanii manaanan keessa galuu kanallee laalanii mana roobni keessa dhimmisu keessaan gala. Waan biroo waan hin jooga waan beeku rakkoo keessaan jira ammaan tanaa ani ilmaan Oromootti amma wanni himachuu qabu. Kophaatiyyaan ilmaan kiyya gubbaa jira namni na gargaaru jirus hin jiru. Akka na gargaaraniin fadhaan ja'a. Hojii inni hojjete keessaa sirboota inni barreessee namootaaf kenne keessaa tokko afeerra. Sirba kana maa afeerru? Finfinnee afeerrus kan qamara. Indiyaa usoo asanga istuudiyootti dhuftee egaa waa'ee Abdii Qophee waan nuuf ibsiteef galatoomii siin jedha. Galatooma isinillee waan na afeertaniif. Kabajamtoota daawwattoota keenya Finfinnee shoo irraa kanumaan xumurree jirra. Hanga ammaatti waan daawwattaniif isinis galatoomaan isin jedha. Ogeeyyiin kaameeraa Yoomis Gonfaa Yu'eel Bal'inaatii fi akkasumas daayirektarrii Roobeeraa Girmaati. Anis Mahammad Siraaji. Nagaan jiraadha. Finfinnee, Finfinnee, yaa Finfinnee, Finfinnee, yaa Finfinnee, Finfinnee, yaa Finfinnee, mata burqaajine kan waaqni nu kenne. Ansarraa fagaachuun nama taane Finfinnee. Miidhagduu magaalaa itti bareedina dukkana ibsita yaati akoobana magariisa lafa. Rangana fi bona lalisi okay Oromoo simbona Finfinnee Finfinnee Finfinnee
Oromicha, Unde Oromticha, Gadara Simana, Shubisa Ilicha, Finfinnee, 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 Finfinnee. Matobilin Tite Shakarboba, Shamaran Sabhanu, Diba, Magala Adange, Tashuroba, Ada Oromo Tin, Eteserba, Amboguba, Dumesi, One Mare, Serrana Fu Anu, Garamure, Andura Biyako, Shashamane, Papetanen, Hafnu, Gargarbane. Laga Potamas, Katamure, Lufanjera Mika Baire, Laga Potamas, Katamure, Lufanjera Mika Baire. Finfinnee, Finfinnee, yeah, Finfinnee, Finfinnee, yeah, Finfinnee, Finfinnee, yeah, Finfinnee. Mata berkatine kawakne nukenne, ansarra pagajun matane, Finfinnee. Atunya marara kesumate mate dufada braunda pejajila late kekesunta ganne sena ketti damte tuyanto kona pes numado fajate Finfinnee Entata, Sabata, Lubalo, Mercato, Piazza, Kazanches, Gulale, Macanisa, Asco, Colpe, Babole, Garji,